waan laayyuudhaan miti, waan tabaaf jedhamu miti, waan dhugarratti hundaa'ee laphee kee keessatti argamerraa jaalalaa fi kabajaa amantii kanaaf qabdurraa si simanna, si ulfeessina, si kabajna, an haa dhufu dhihaadhu amantii kana jaalachuu keetiif galatoom ulfaadhu galatoom. Akkasuma gaa obboleeyyan keenya xiqqaa fi guddaan haala beetaniin barruudhaan, sagaleedhaan, gorsaan, nashiidaadhaan kan nu bilbilaa turtan, kan dhimma kanaaf guutuu addunyaarraa bilbilaa turtan, feesbuukii keessan fayyadamuun, pilaatfoormii keessan fayyadamuudhaan rasuula rabbi irraa ittisuudhaaf, isaaniif tumsuudhaaf waan hedduu godhaa turtan hundee keessanuu artistii Kadir Marturraa jalqabee warroottan maqaa isaanii dhahuu hin dandeenye, akkasuma Habtaamuu, akkasuma obboleeyyan keenya kan an maqaa isaanii beeku hin beekne hundaa'u dhimmi rasuula alayhi salaatu wassalaam ajandaa cimaa ta'uu, qabsoon teenya guddoon tana ta'uu jettanii amantanii fudhattanii dhimma kanarratti fulleeffachuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isin jaa. Itti aansuudhaan updates waan jaamu waan irra jirru isin beeksisuudhaaf koreen godhamtee jirti tan dhimma abukaatoo looyeraa namticha san seeraaf dhiheessuudhaaf irratti hojjechaa jirtu. Koreen haga dandeenyu wal qindeessinee walit dhufnee wal ijaarree jirra. Guyyaarraan tanaa xalayaan barreeffamee dhumee gara gartee qaama laalchisutti ergamaa jira. Kana akkasiin nu hubadhaa obboleeyyan keenya, namticha san seeraaf dhiheessina, biitii biyya seeraati. Waan biitii seera qabduun waan goonu godhaa jirra. Kanaafuu akkasiin nu hubadhaa jechuu kiyya. Dubbiin tun dubbii nuti Facebook irratti dhufnee waa hunda dubbannu miti, asirratti dubbii marqinuu miti, takka bocnuu miti, waan qabatamaa ta'ee hojiidhaan gaafa hojiitti mirkaneessine isin beeksisna inshallah. Kanaafuu keessattuu ummanni hawaasni kiristaanaa kan Oromoodhaa dhimma kana nutiitu inumaa namticha kana seeraaf akka inni itti gaafatamu dhiheessa. Obboleeyyan keenya kan muslimaa inumaa dhimma kana nurratti dhiisa jechuun keessan ulfinaa fi kabajaa guddaa. Galatoomaa isin jira. So itti aansuudhaan keessattuu Sheekh Amin Ibroo sheekotii teenya kan biyyaa dhaamsa isaan dabarsitan waa hedduu waan isin ummata kana walitti nagee buusuudhaaf jidduu keenya rakkoon akka dhufne godhaa jirtan hedduu galatooma ulfaadha isin jechuu barbaada isinillee. So akkuma beektanitti dhimma kana gaa seeraaf akka namtichi dhiyaatu xalayaan barreeffamee qaama dubbii laalchifamuuf barreeffamee ergamaa jira. Nu obsa gaafa waa isinitti hajamne yoo jiraate gara waan barbaannu waan nu barbaachisu isin beeksisna. Kanaafuu kun akkasitti jira qooqa qabadha jechuu kiyya. Kaan immoo jarana waan tokkos dubbachuu barbaada. Wantichi namtichi kaayyoon isaa tokkos qabsoo irraa ibduuba nu deebisu, dhugaa keenya irraa illee ibduuba nu deebisu, walitti illee nu buusu, nu burjaajeessu ajandaa guddaa qaba namtichi. Garuu kaayyoo isaatiif akka nuti manaa hin bahin kaayyoon keenya kaayyoo rabbii fi rasuul sanii gaditti kaayyoo nama taanee jiraachuu, of taanee jiraachuu, mirgi keenya kabajamee mirgi namaa osoo hin tuqamne mirgi keenya illee kabajamee jiraachuudha. Waan kaleessa kaayyoo manaa baaniif, kaayyoo kaleessa qabsaa'aa turreef, dhugaa ummata teenyaa tan dhabamteef, ummata keenya kan sarbameef, kan hidhameef, kan ajjeefameef, kan buqqaafameef, kan mirgi isaa miidhameef, waan kaleessa waloodhaan tokkummaadhaan diina dura dhaabbannee hojjechaa turre xiqqoo takkallee haga sarara
huuba ijaa tokko takkaamoo sarara waraqaa sarara xalayaa xiqqashoollee hagas tokko qabsoo teenyarraa kaayyoo kaleessa manaa baaniif dhugaa kaleessa qabsaa turreef habba takka haga hubaa takka illee akka duuban hin deebisne hadaraas ni dhaamachuu barbaada. Dirqama keenya kan kaleessa bahaa turre arraan tana sababaa namtichaa kanaatiif dirqama keenya kan nurra jiru kan namoomaa kan sabaa kan lammiidhaa kan biyyaa mirga amantii keenyaa kan sarbame kan miidhame mirga keenya guutuudhaaf habba takka falmachuurra akka if duuban hin deebisne namtichi kun duuba kaayyoo isaa guutuudhaaf yoo namni arraan tana qabsoo kaleessa godhaa turre xiqqashoo tokkollee guufannee ka if duuba deebinu taane kaayyoon namtichaa guutamtee beeka. Kana hubadhu yoo xiqqoo arraan tana nuti qabsoo teenya tan kaleessa dubartiin teenya dhumaa turteef gudeedamaa turteef ajjeefamaa turteef hayyoonni keenya adamsamaa turaniif imaamoonni keenya ajjeefaman lubootni takka qeesotni itti ajjeefaman qabsaawonni hangaftoonni keenya abbootiin keenya ayyooleen keenya keessatti wareegaman kaayyoo uumama rabbiin nu uumee mirga guutuu rabbiin nuu kennisan kan nurraa sarbame kan nurraa fuudhame deebifachuudhaaf kaayyoo baaneef san xiqqoo takka illee akka if duuban deebine. Sagalee ummata keenyaa kan biyya keessatti hiriira bahuu hin dandeenye san ummata keenya kan hidhaa keessa jiru saniif sagalee ta'uudhaaf yaamiinsa hiriiraa yaamamaa jiru kaleessa daran kaleessaas nuti namticha kanaaf bahan turre inni haanurraa gammaduuf bahan turre jarana beekaa arraas isa gammachiisuudhaaf wanni hafnuuf hin jiru kaleessaas isa gammachiisuuf miti arraas isa gammachiisuudhaaf yoo hafne isa gammachiisuu fakkaata kaayyoo isaa guutuu jirraaf qabsoon keenya itti fufuu qaba malee if duuba deebi'uu hin qabu. Kuni gufuu guddaa qabsoo keenya irratti ta'uudhaaf dhufe naqasa kana hubadhaa. Kanaafuu qabsoon keenya hin gufatu hiriirri kun ilmaa hiriira ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam miidhameef nurraa tuqameef keessatti sagalee rasuula rabbii alaihi salatu wasalam ta'uudhaaf tumsuudhaaf kan keessatti godhamuu qabu jedhiitiin amana. Inni nu duuguu barbaade nuti ni jaaramne jennaan. Inni nu dhaabuu barbaade nuti duratti deemna jennaan. Inni wal nu ficcisiisuu barbaade nuti tokkummaa keenya cimsina jennaan. Inni amantiidhaan jibbaa nu jidduu uumuu barbaade nuti immoo jibbaa nu jidduutti hin argamu jechuu qabnaan. Rasuula keenya arrabsa rasuula keenya nuti ni faarfannaan. Rasuula keenya xiqqeessuu barbaade nuti rasuula keenya ni ulfeessina jechuu qabnaan. Inumaa ummanni kiristaanaatiif waaqeffataan hiriira kanarratti isloogaanii rasuula rabbii ni jaalanna jedhu. Rasuula rabbii ni jaalanna jedhu. We love you Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam inumaa jedhu qabannee bahuudha qabna guyyaa san. رسول ربي عليه الصلاة والسلام نجال النجو رسول ربي نكبج نجو أمنتين كينيا كريستانا الليته أمنتين كينيا واقفة الليته رسول ربي عليه الصلاة والسلام مرق إساتي في الأبن هريرة جو توك أبنجا هريرة كونوا هريرة رسول ربي تفتمسو توت جيرمي كيساتك أبسون كينيا لينجا جيفا مقابا. This is akka nama tokkotti akka ilaalcha kiyyatti
akka naasirittiin dubbachaa jira beeki. Kuni jecha quraanaatii fi jecha hadiisaatii miti jecha kiyya. Hiriirri bahamu kun hiriira rasuulaa ta'uu qaba alayhi salaatu wassalaam. Hiriira inumaa tokkummaa ummata Oromoo burjaajeessuudhaaf godhameef waan ta'eef gochi namtichaa sun kanaa ol nuti tokkummaa keenya tiifannee rasuula rabbiitiif illee ni tumsinaa hiriira jedhu ta'uu qabatti keessatti kana gaggeessuu qabna jeetin amana. Kun yaada kiyya. Yoo fudhataman qabaannes yoo dogoggora jettanis irraa deebi'uu hin danda'a. Yoo yaadni kiyya dogoggorate anaan rallee boorullee isiniif hin jaa. Bakki ilma namaatiin namni waa dalagu ni dogoggora. Namni waa dalagu dhugaani qunnama yeroo gargariis waan isaaf fakkaatee dubbate dhugarraa fagaatus ni mala. Yoo akkas ta'e yaada kiyya kan dhugarraa maqe yoo jiraate gidaaraan dho'a. Yaada kiyya kan dhugarraa maqe yoo jiraate kan namoomarraa kan dhugaa amantiitirraa kan dhugaa rabbiitirraa maqe yoo jiraate gidaaraan dho'a. Yaadni kun yaada fudhatama hin qabne jaati. Anallee gorfadha. Walii gallaami. Kanaafuu biyya keessatti illee biyya alatti illee yoo danda'ame hiriirri jaalala rasuulaatiif tumsa rasuulaatiif kabajaa rasuulaatiif bahamuu qaba jeetiin amanan. Hiriirri jaalala rasuulaatiif tumsa rasuulaatiif kabajaa rasuulaatiif islaama kiristaanaa waaqeffataa dubartiin hijaaba uffattanii guyyaa san islaama kiristaanaa waaqeffataa osoo hin jenne hiriira deeggarsa mirga dubartii islaamuu muslimtoota ni kabajna mirga qaban hijaaba uffatuudhaaf jechuu hiriira akkasii taasifamuu qaba jeetiin amana. نعم ربي في رسوله جلت نبوتمنا أما اللي بورولي وانت ربي في رسوله فينتاني تقول لي نفنتو كان كصدفة أماتشور بادو ميديالين أورومون قبدو إجا في قرة بنني إس الله راجر دوا ميديالين أورومون قبدو إجا في قرص بنني إس الله راجر إسين شك أساجر إسين داوت شاجر دوا قوانون سهينا دوبا ميديان أورومون قبدو إجا في قرة كينيا بنني إسين داوت شاجر إسين لالا جرة إسنيف لالا جرة إسنيف رتس لالا جرة إسنين اللي لالا جرة أجيفل إسنيفس لالا جرة إسنين اللي لالا جرة إسنين رتي اللي لالا جرة سيبو واني نديبين سبو ورعن قوي قافلة ميدمني هجا رسول ربي عليه سنراتو قامو أولي نما نرادو إيك أبري كيسا جرو رسول ربي عليه الصلاة والسلام الربا هجاسي أولي نمني قوتشر رافيو ندندا جتشر رافيو هندنده يو ربي فيسي مالي وانتي أرانتنا هجاسي أولي قدان أمتك نيرت راوتمي أكا ريبورتيتيس خندياتين أكا بلاليفنتيس خندياتين أكا ميدياتي وان كان cimsinee balaaleffanna kan je'in wanti kun diigaminsa Oromoo keessatti fiduu hin qabu ergamaan rabbii kabajamuu qaba kan hin je'in Oromoo wanni kabajuuf hin jiru duba. Ana dhugaa siima arra osoo Ciisaan Jiisas tuqame wallahi akka islaamumaan tuqamtee fudhannamti. Keenya Jiisas Ciisaan keenya namni Ciisaa hin jaalanne amantii islaamaa hoo hin qabu kan hubadhu. Namni Ciisaa hin jaalanne kan hubadha.
arra ummanni muslimaa kan Oromoodha wanti isaan irratti taa'ame kun nama Oromootiin isaan irratti taa'ame. Ummanni muslimaa miidhamuun isaa miidiyaan miidhama kiyya kan jedhin ummanni Oromoo muslimaa sarbamuu ummata Oromooti kan jedhin duba akkamitti miidiyaan kun qabeenya kiyyaa sin jechuu danda'an kana boodan akkamittiin qabeenya kiyya sin jechuu danda'a. Yeroo kana sila osoo aqli qabaatte yeroo miidiyaa kee tokkummaa ummata Oromoo cimsuudhaaf shira diinaa balleessuudhaaf namoota naqarsaa akkanaa ummata keessatti beekamtii fi bakka illee akkan arganneef miidiyaan kee dhaabbatee ummata kana balaaleffatuu kan qabu. Akka daarektaratti balaaleffachuu, akka gaazexeessatti balaaleffachuu, akka miidiyaa waldaa miidiyaatti illee waan kana gabbaatee balaaleffachuu yeroo silaa ati hireen itti fayyadamtee miidiyaa keetii illee itti gabbifattu yeroon kun silaa si mijaa'e. Garuu osoo silaa waa beeyte akkastu malee dubaan akkamittiin miidiyaan kun kiyya je'ee kana booda miidiyaa kana kiyya je'ee maqaalee dha'uu danda'a. Miidiyaan guyyaan an rakkadhe